Sani tarat magawa juga. Gak usah gudatan itu nawai jawab nawai beras. Atom buldan. Galan nisan badin tol nisan dulumin jadi orang. Makan saya befam. Tapi makin seni. Masin mati jabire tinanda kunolan kunan. Hindi naga. Mengira ni goreng. Baik. Allah ni yung jual deng. Baik gamada kanisa del kamne wali wajini jirra. Aspas masmo baik gamada ra bakin gamada dokter dabalafa asitan bukot ini. Baik gamada buba bagawa ke singgargari mati ke sewajib. Ijan sing bukot baik gamada Egist sinama itilat turtan ya Roma kana bayi mudate egist jechuun beekna bayi kesan Ethiopian graduate school of theology level masters kan field adda addaati barsiisu anis leadership management achitan baradhe theology makane seminary tan baradhe amma mo egist keessa board member ta'ee hojjetaa jira Makana Yesus representi kare kana fe abban keessa ni baay'ee guddateera field diversified ta'e of keessatti horataati jira PhD mo jalqabuudhaaf almost karaa cirreerra amma dhiyootti jalqabnaa branch isaa hawaasaatti banuudhaaf ziyaaraa jirra Waaqayyo gargaaree kanaaf baay'ee gammada sinan buukotti dhugaa dubbachuuf Waaqayyo sinaa eebbisu. Ijoollee keetii argi jedha Macaafni Qulqulluun. Ijoollee keetii argi jechuun ati daftee duutuu jechuudha karaa garabraa. Dulloomtee lafa guurtee dulloomtee foqoqtee namni dulloome immoo waan sadii barbaada jedhu yeroo dulloomu oduu aduuf baaduu. Amma dullomte oduu barbaadutti baaduu barbaadutti aduu barbaadutti ganaaf oqoqee ijoollee keetii argi jechuun immoo karaa garabraa ijoollee keetii duuti si jalaan funaannatu jechuudha. Hunduma keenyaaf haa ta'u harkaan kunne Waaqayyo galateeffatu. Kanaaf baay'ee gammadaa si buukottee gaafa obboleettiin koomma jettee magaalaa kana keessa si'a 10 ol darbeera jedheera eerpoortii kana keessa. Jalqaba biyya kana kan dhufe 2008 dha missionary ta'e waldaa faranjootaa dhufe Wisconsin keessa ji'a 4 ture akka missionary waldaa warra adii 2008 tura waggaa 15 ta'e natti fakkaata. Ergasii baay'ee ture tan hin deebi'e biyya kanatti kanaaf asuma keessan daddarbaa ture amma garuu fedha Waaqayyoo taanaan waamichi karaa waldaanaa godhannaan asufeera. Hadda dubbii Waaqayyoo isinii wajjiniin hirmaachuu barbaadu tiimiin yookiin ijoon dubbii konfiraansii kana maal ture kaleessa dubbatanii turan otoo lubniin dubbatiin eenyuun natti hima. Sagantaan kun waldaan kun akka tiimiitti yookiin immoo akka ijoon dubbiitti godhattee kan isheen konfiraansii kana irratti qopheessitu. Tinumne lula. Stand here in your face. Amantit dhaabbachuu baay'ee fayyaa ta'a. Har'a kanan si wajjin hirmaachuu barbaadu amantii hin qabne mata duree jedhudha. Amantii hin qabne. A religion without faith. Amantii hin qabne. Warra mucaa baatan manguddoota warra mootiin nu dhaabachuun sirraa kaayyoo laafe yeroon dubbii Waaqayyoo kana dubbisuu yoo ol kaatanii dhaggeeffatan natti tola. Maatiyoos 21 lakkoofsa 1 hanga 16 dubbisa. Xinnoo waan dheeratuuf warri hin dandeenye warri mucaa baatan manguddoonni taa'aa. Warri kaan garuu Maatiyoos 21 lakkoofsa 1 hanga 16 dubbisa. Akka Maatiyoos barreessetti wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii
gara egersaa Beetfaagee yommuu ga'an Yesuus bartoota lama ergee ganda fuula keessan jiru sana dhaqaa. Achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu argitu. Hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waan isin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qabaa otoo hin tursiin isaanii isinii deebisaa ittiin jedha isaaniin jedhe. Kun immoo wanta raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'e. Inni namoota Xiyoonitti himaa mootiin keessan gad of deebisee kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee siif hin dhufaa isa jedhudha. Kanarratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhan. Harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusanii Yesuus immoo irra taa'e. Tuuta sana keessaa harki caalaan uffata isaanii karaarra afanii warri kaan immoo damee baalaa qabu mukarraa kukkutanii karaarra firfirsani. Tuuti warra dura adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawit inni Waaqayyo gooftaan dhufuuf galateeffamaadha. Maqaa Waaqayyo gooftaan dhufuuf galateeffamaadha. Hoosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhani. Yerusaalemitti yommuu inni gale mandarichi guutummaatti raafamee namoonnis inni kun eenyu jedhan. Tuuta isaa wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazreet isa kutaa biyya Galiilaati jedhee deebise. Yesuus mana qulqullummaa keessaa warra bittee gurguraa baasu isaa kan jedhu argitu as keessatti ol lixee warra mana qulqullummaa keessaa bitanii fi warra gurguran hundumaa gadi baasee gabattoota warra horii callaa gegeeddaraniitii fi taa'umsa warra gugee gurguranii gaggaragalchee manni koo mana kadhataa jedhamee waamama jedhamee barreeffameera caafameera isin garuu holqaattuu isa gootanii godhattan isaaniin jedhe. Warri jaamaan warri okkoranis mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufanii inni immoo isaan fayyise. Luboonni warri hangafoonni fi barsiisonni seeraa wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollota mana qulqullummaa keessatti sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawit jedhan yommuu argan ni naarani. Kanarratti isaan waan isaan kun jedhan dhageessaaree jedhani. Yesuus immoo deebisee eeyyee mucooliif daa'imman afaan isaaniitiin akka si galateeffatan goote isa jedhu takka dubbisneeree isaaniin jedhe. Kanarra booddee Yesuus isaan dhiisee mandaricha keessaa ba'ee Biitaaniyaa dhaqee achi bulee kadhannaa. Yaa Waaqayyo sanbata guddaadha. Addunyaa irratti uummata kumaaf kitila lakkaa'amutu mana kee keessatti wal ga'ee si waama. Wallaalaaf beekaa, xinnaaf guddaa, gurraachaaf adii, hiyyeessaaf sooressa isaan kaaniif dhiyee bari'ee tureera. Gara galgalaatti siiqeera. Isaan kaaniif gana nuuf immoo ganama. Yaa Waaqayyo ardiin kun pilaanetii kanarra kan jiru martinuu afaan adda addaatiin guyyaa isaan si waammataa oolaniidha. Nutis nagaa taanee fayyaa taanee isaanitti dabalamneerra. Warra maqaa kee waammatan har'a addunyaarraa kumaaf kitilatti lakkaa'aman. Saba kana yeroo eebbistu nu yaadadhu. Addunyaa kanarratti humna kee yeroo mul'istu nu yaadadhu. Dhukkubsataa yeroo fayyistu nu yaadadhu. Sagalee kee yeroo dubbattu nu yaadadhu. Gubbaa ol waaqarraa si dhaga'uu barbaanna. Pireezensii kee fiilii gochuu barbaanna. Deemsa miila kee dhaga'uu barbaanna. Nu qaqqabachuu kee dhaga'uu barbaanna. Gidduu keenya deddeebi'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Amantii hin qabne. Amantaan religion isa jedhu walumaa galatti kan beekamu yommuu ta'u, amantiin garuu namni tokko kallattiidhaan Waaqayyo wajjiniin hariiroo inni qabu kan argisiisu. Amantaaf amantii. Mata dureen ani as keessatti isinii kaa'e kuni
amantii hin qabne akkuma mana keessan deemamaa jiru kun Yesuus Beetefaageedhaa ka'ee gara Yerusaalemitti deemaa jira. Deemsi kun mudannoo kallattii adda addaatiin irraa barachuu dandeenyu hedduuf keessatti hammateera. Namoonni akkaataa adda addaatiin inkaawuntarii godhaniiru Yesuusin simannaa godhaniiru wajjin haasa'aniiru. Akka dhuunfaatti, akka gareetti, akka baadiyyaatti, akka magaalaatti, akka xiqqaatti, akka guddaatti, akka lafa gabaatti, akka mana qulqullummaatti mudannoon as keessa jiru baay'ee bal'aa tokko isaarratti ta'u yeroo fudhannee haasofne guyyaa guutuu oolchuu kan danda'u mudannoon as keessa jiru. Mudannoon as keessa jiru kun immoo dhugaadhumatti immoo bifa waldaa kiristaanaa bara kanaa kan fakkaatu. Eenyummaa waldaa kiristaanaa bara kanaa haalatti waldaan kiristaanaa bara kana jirtu kan fakkaatu mudannoo ciccimaa as keessa jira. Yoon kana jedhee ijoon dubbiin ani irratti dubbachuu barbaadu isa kana objektiiviin isaa yookiin ijoon dubbiin ani jala muree yoo asii baatanillee maal dhageenya yoo jettan jecha tokkoon dubbachuu dandeessi jedhanii yaadu. Amantoonni Waaqayyo waliin amantiidhaan hariiroo gaarii cimsachuun isaan tajaajilamuu fi isa tajaajilutti dammaqsu. Hariiroo Waaqayyo wajjiniin qaban, hariiroo Waaqayyo wajjiniin qabnu cimsachuun isaatiin tajaajilamuuf isas tajaajiluudhaaf yerootti wal dammaqsinu ta'a amantiidhaan. Kaayyoon dubbii isa kana ijoomsaa jechuudha. Yoo dhotoon dubbadhu garas ga'e gararra ga'e yoo damee adda addaatti baasee haasa'e ijoon dubbii ishee kan akka ta'e naan dagatiina. Amantoonni hariiroo gaarii Waaqayyo wajjiniin qaban cimsachuudhaan isaan tajaajilamuu fi isa tajaajiluuf yeroo hundumaa amantiidhaan dadammaqoo akka isaan ta'an isa kana. Qabxii tokkoffaan warra yaadannoo qabdanii na duukaa deemtanii fi lallaba miti caalaa akka barsiisuuf kan deema jedhee kan hin yaada. Simannaa ramaddii warra abbaa qabeenyaati kan isinitti himuu barbaadu. Simannaa ramaddii warra abbaa qabeenyaa ramaddii adda addaa as keessa jira waan ta'eef. Simannaa ramaddii warra abbaa qabeenyaan hirmaatu. Warra qabeenyaan hirmaatan Yesuus wajjin. Ramaddii warra baadiyyaa abbaa qabeenyaa qabeenya isaaniitiin hirmaatan akkas jedha lakkoofsa 3. Namni tokko yoo isiniin jedhe waa isiniin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qabaa otoon turinis isaan hin deebisattiin jedhaa jedhe. Bartoonni gooftaa akkuma Yesuus isaanitti hime kana dhaqanii iddoo harreen kun jirtu dhaqanii hiikan. Abbaan harree kun yeroo inni isaan gaafatu maal gootu jedhe yeroo jedhu gooftaatu dhimma isaaniittiin qabaa jedhan. Ergasii booda harree isaa eeyyamee fi ofiisaa garuu gara gooftaa hin jiru. Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa mana taa'ee qabeenya isaa gumaachee ofiisaa warra faarfatan keessa jiru, warra waaqeffatan keessa jiru, warra ilishan keessa jiru, hoosaa'inaa maqaa Waaqayyoon kan dhufu eebbifamaa warra jedhanii muka yaabanii muka ciran warra wayyaa isaanii baasanii gatan isaan gidduun jiru qabeenya isaa garuu Yesuus bira jira. Gareen akkasii warra waldaa dhalli warra mana taa'anii qabeenya isaanii ergan waaqeffataa keessa kan hin jirre, waaqeffannaa keessa kan hin jirre, waldaa keessa kan hin jirre. Manuma taa'anii horii barbaachisu Yesuusiif ergan, waldaadhaaf ergan. Garee akkasiiti bakka bu'a. Warra qabeenyuma isaanii hirmaachuu qofaadhaan gooftaatu dhimma isaanii qaba yeroo jedhan eenyudha gooftaan jedhee gaaffii hin gaafanne. Eenyudha gooftaan jedhee ibsan gaafanne otoon turiin si deebisa ittiin jennaan harroota isaa lamaan hiikeetti kenne akka barreeffametti. Kanaaf inni warra faarfatan keessa hin jiru, warra ililchan keessa hin jiru. Bara kanas namoonni tokko biizii waan ta'aniif manuma isaanii taa'anii horii isaanii waldaaf ergu malee ofii waldaa hin dhufani. Warra akkasii kana ramaddii abbaa harrootaatti ramanna jechuudha.
garee abbaa harrootaa keessatti warra ramadaman waldaa warran beeku mana taa'anii akka biyya keenyaatti simintoo bitanii ergu cheekii barreessanii ergu waldaa garuu dhufanii maal jedhu biizii waan ta'aniifi jedhu tajaajiltoonni immoo bara kanaa birrii barbaanna waan ta'eef namarra caalaa tajaajiltoonni warra akkasii kana amantoota har'a abbaan abaluu biizii ta'anii waldaa dhufuu hin dandeenye cheekii amma kana barreessanii nu erganii dhumee lafa isaan jiranitti waaqayyo sinaa eebbisu jedhaa kaa'e amantoonni abbaa harree manumatti waaqayyo sinaa eebbisu warra waldaa hin jirre manatti eebbisu garee abbaa harrootaa waldaa dhufanii hirmaannaa waldaa keessaan qabanii fellowshipii keessaan qabanii why they are extremely busy reasoning taa'u jechuudha waldaa kiristaanaaf tajaajiltoonni bara kanaa immoo as keessatti gumaachanuu goonus ta'a eebba qabaaree gaaffii guddaa eebba qabaaree manna taa'anii harree erguu eebba qabaaree qabeenya gumaachuu eebba qabaaree hin qabu maaliif lakkoofsa 3 irratti akkas jedha otoon turiinis isaaniin in deebisaa jira harree lama lakkaa isa harkaa fuudhe baay'isee harree 5 godhu lamaan masheensi deebisa tajaajilli mana taa'anii hirmaannaa hin qabne waldaa wajjin waliin beekanii hariiroo yesuus wajjin hariiroo hin qabani manuma taa'anii inni horii gumaachanii inni horii laatanii eebba qabaare harree lama si harkaa fuudhe hin hambifatu harree lama si deebisa eebba dabalataa hin qabu eebba dabalataa hin qabu kana jechuun harrootuma lama fuudhee harrootuma lama deebisa jechuudha Indo kokorina yeroo tokko saba waaqayyo waan horii keenya kunnoo keenya baannee waldaadhaaf laanneef qabeenya keenya irraa waan waldaa barbaachisu waan baasnee laanneef waaqayyo nu eebbisa jennee yaadna yoo ta'e harii kadhannaa dadhabuu keenya jilbeeffachuu dadhabuu keenya waldaa dhannee waldaa keessa hirmaachuu dadhabuu keenya horii baasnee laachuudhaan herreega isaa buufachuu barbaanna yoo ta'e indaatti saasata ayin makkara Christian man is all about fellowship. It's about relationship. Waaqayyo wajjin hariiroo qabanidha malee waaqayyo wajjin tokkummaa qaban amantoota waliin tokkummaa qabanidha malee qabeenya kennu qofaadhaan herreega waan buufatan miti. Qabeenyi barbaachisu miti. Maatiyos Luqaas boqonnaa 7:36 namicha tokkotu Yesuusin afeere mana isaatti. Yesuus manuma qofa kalaa kana yaattu barbaadaadhe baay'isoo Yesuusin laaqan manatti waamu jechuun isaaraa guddaadha. Maaliif beektu gabaatu dachee dukkane waan ta'eef handaaqoodhaan geggeessuu hin dandeessu yoo sangaa adda taate. Gabaa dukkane dachee deemu barbaangoota. Moo amma isaan ammanni nyaatatti bakkee dhaabadha wale kan qo'aa achi turaa bakkee jettu yoo dachaan manatti namanoo. Kanaaf laaqana waanta tanaa Yesuusin yaada kana tasagalfachuu sirtaa bajeta guddaa ramaduu barbaachisa. Kanaaf namichi kun laaqana qopheessee Yesuusin manatti waame. Akkuma Yesuus manatti waamee dhufee taa'uun dubartiin tokko kan hin waamamne waamicha kan hin qabne waamicha keessa kan hin jirre warra Yesuus duuka deeman keessaa hin beeku fiigdee dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhufte tokko jedha. Shittoo shurrubbee miila isaa irratti dhangalaafte. Imimmaan ishee gadi dhangalaaste. Rifeensa mataa isheetiin haxaa'uu jalqabde. Namicha bal'aa kana Programming kun kan kooti. Amma kan attention fudhataa jiru dubartii kana. Dammoo ichi ሴት ማን እንደሆነች ቢያውቃት ቶሎ የቀረች ኢየሱስ የናን አከም ይገራሳት ያለ ባሬት ኢየሱስ ሲሞን ጀ ሲሞን አኒ ሮመነ ከሰኔ አቲ ብሻኒ ናላኔ ኢሽንገሩ ኢማንሸቱ ሚለኮ ጤት ቶክ ለማፋ አቲ መዲ ኮነኑ ገኔ ኢሽንገሩ ሚለኮ ነኑ ገቴ ሰደፋ Ati footaan ittiin korfadhuu naan laannee jedhe isheen garuu rifeensa mataa isheetiin naa qorsitee kanaaf qabxii laatama yoo ta'e 3 labaadota 5 baala. Ati laaqana qopheessite faasiliiteetirii taate ergasii booda Maatiyoosin Luqaasin dubbifadhaa torbaan 36 lakkoofsa 14 guutummaadhumatti kan laaqana qopheesse namicha seenaan haasaamu kan dubartiiti. Finally, umarra takka jedhe Yesuus. Dubartiin ana amantiin keessi fayyiseera nagaadhaan dhaqi jedhe Yesuus. Waa'een abbaadhaa kanaa'oo keessatti hin baamu.
Inni baay'ee qopheessee biyya nyaachise Yesuus nyaachisoo waama tokko hin dubbanne Yesuus. Hani eebba mana keessa jiru hunduma isaa xaqqillantee fudhattee galte dubartitti. Qabeenya laachuu qofaan eebbamsuu hin danda'u. Of kennuutu murteessa malee amantii kiristaanaa. Kanaaf rileeshnshiipidha. Hariiroo waaqayyoo wajjin qabanii walii wajjin qabanidha. Vertikaalii asiin ol waaqayyoo wajjin horizontaalii dalga kana walii keenya wajjin kan mul'atudha. Felooshiipidha malee fanxarri jennee raasfinnee dhaabannee ani kiristiyaan ofiin jechuun hin danda'amu. Fagoo dhaabatanii sheekii darbachuun fagoo dhaabatanii akkaawuntii irratti horii dhangalaasuun qofaan kiristiyaanummaa ibsa jenna yoo ta'e amantiin kiristiyaanaa isa kana it's all about fellowship, all about relationship. Kanafi gareen ramaddii warra abbaa qabeenyaa warra baadiyyaa warra property provide godhanidha warra garuu hirmaanne. Garee lammaffaattan sin dabarsa. Simannaa ramaddii warra baadiyyaa miiraan finiinu. Ramaddii warra baadiyyaa miiraan finiinu akkas jedha torbaan sagaliitti. Namoonni akka malee baay'ee uffata isaanii karaarra afan. Warri kaan immoo damee mukaa kukkutanii karaarra buusan. Namoonni sabra deemaniitii fi warri saba hordofan turan iyyanii Hosaayinaa Daawit namni maqaa waaqayyoo dhufu eebbifamaadha. Hosaayinaa ol samii gubbaatti jedhanii jedha. Gareen warra baadiyyaa dhimma hin qabu. Beetefaageedhaa hanga Yerusaalemitti kiiloomeetirii 5 baadiyyaa kana kutee dhufa Yesuus. Baadiyyaa awwaara kaasee maaltu ta'aa jira jedhee namni adda baafatee sirriitti naagaleera jedhu hin jiru. Inni fuulduraa hoo jedhee warri booddee hoo jedhee harkaa fudhata. Inni kaan muka yaabbatee damee mukaa caccabsee karaarra afa. Inni kaan immoo wayyaasaa baasee walitti darbata. Irraan deemsi kun deemsi Beetefaageedhaan hanga Yerusaalemitti jiru deemsi sa'aatii tokko. Iya Hosaayinaa maqaa waaqayyoon kan dhufu eebbifamaadha. Jedha uummanni dacha'ee garagalee biyyi dacha'ee garagalee. Faarfannaan kun sirriidha yoo jettan dhugaasaa Yerusaalem keessanii argitu. Har'a dafinoodha gaafa faarfannaan kun faarfatamu gaafa jimaata lanaa warra Yesuus haa fannifamu jedhanii iyyan keessaa tokkodha sana. Maal diree galeefi miira dhiisiisa malee hin galleefi maa Yesuus Kiristoos. Waan biyyi faarfatu warra faarfatan. Waan biyyi ilishuuf warra ilishan. Wambi wayyabasan gatan wan namni muka yaabe muka caccabsee karaarra naqu muka yaabbatanii warra caccabsan miiraan finiinu namaan galle nama laalanii akka namaa ta'u utuu namaan galiin deemsa warra karaa warra baadiyyaa akka Beetefaagees kan Yerusaalem yaadaman gad warra miiraan finiinan emotionaliin overwhelming godhee namoonni isaanii fi galee otoo hin ta'e wal ilaalanii dafqanii dafqisiisanii hiddi mormaa ka'ee ofirraa dafqa haqaa dafqa facaasaa hanga Yerusaalemitti maqaa waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Emotional. Lubee abdii magarsaa yeroo tokko gara iddoo tokko deemee seexanniin kukkufee baay'ee kukkufee qabaa fidaa namoonni darbi maqaa Yesuusiin gara kadhannaa keessaa darbi yaa'e. Ini fuudhanii namoota warra kukkufan kana fuudhanii dabarsuudhaa jaarsi tokko ulee asirra keewwatanii jechaa dhufan. Abdiin ilaalee maal taatan baabbaatti immoo jennaan maaluma akka iyyaa darbaan hin jettanitti jedhani. Jara keenya waan biyyi iyyeef duuka iyyuu. I don't have any problem. Wayyaa baasanii utaalu, wayyaa baasanii gatuu, hamma humni namaa baaseetti hintini jechuudha. Garuu nu galeeraadha dubbii guddaan. Wanni ta'aa jiru kun hundaa'uma isaanii fi galee faarfatuu jarri kun yoo jettani hin galleeti. Maaliif faarfatu ree? Yesuus deebiseera. Raajiin akka raawwatuuf. Raajiin akka raawwatuuf faarfatu malee galee fi miti. Uummata galee fi miti. Uummata hubannaa qabu miti. Uummata waa'ee Yesuus Kiristoos sirriitti galee fi ichimanii beekanii. Inni waaqa keenya, inni masii keenyadha. Inni saraajiidhaan dubbatame nu raawwatame jedhanii galee fi otoo hin taane yaafootan kun raajiin inni raawwatu dubbatame sana akka raawwatu warra faarfatamu qofaadha. Har'a waldaan kiristaanaa kana fakkaatu jara keenyaa we have a lot of conferences,
sooftiin gaafa fudhatan fooxaa bitannee dhaqnee haxaawachuu. Gaaffii guddaan galoo makana taanee nu galee raayee. Wanni ta'aa jiru kun nu galee raayee immoo warra ramaddii warra baadiyyaa warra miiraan finiin keessaa miseensa taaneef jedhama. Waa'ee konfiraansii torba kana keessa sirrii hiisisnee amantoonni jedhanii gammadanii eebbifamne jedhanii torban tokko booda garuu sammuu keessa kan hin jirre. Sagantaa isaanii irraanfatan lallabayyuu irraanfatan isa qayyoo ta'e. Warri har'a gaafa mandayii warri hawaasaa bakka waaqayyoo kan dhufu eebbifamaa warri jedhanii next Friday sana fudhatti immoo hafannifamu warra jedhanidha. Kanaaf ramaddii warra baadiyyaa miiraan finiinanii nama amansiisu. Amansiisanii waaqayyo namoota nu baay'iseera amantoonni nu baay'ataniiru jechuu hin dandeenyu. Waliin isaan beekamu waan ta'eef. Waliin isaan beekamu waan ta'eef guyyaa shan booddee haalli jijjiiramuuf jira waan ta'eef. Kanaaf dabalatan koo waldaan kiristaanaa amma lafarra jirtu amantoonni amma kan lafarra jiru kareessa isinitti meera amantootaan miliyoona 11,300 irra geenyeerra isinii jedheera aayidaa uti meeqan keenyaaf even tajaajiltoonni meeqan keenyaaf galeera waa'ee waaqayyoo hariiroonni waaqayyo wajjin hin qabnu hariiroonni walii wajjin hin qabnu even waldaama keessa teenyellee kan waloon meeqatu jira waa'ee kiristaanaa irraanfadhaa waa'ee miseensa waldaa irraanfadhaatiif horizontaal rileeshnshippii keenyattamii nasinoriyaattamii yoo jennee ilaallate nu galeera waa'ee kiristoos yoo jennate amantii kan ibsu isa kanadha malee yaafatan ko amantaa miti religious in kabbaadha kiristaanummaan garuu jireenya. Nani military jedhamu tokko akkas jedhe Christianity is dependent on experience, not dependent on experience of others. It's a personal relationship with the Almighty God. Personal relationship with amantiin. Waaqayyo wajjin hariiroo qabanidha malee gabaatti makamanii gabaa fakkaatanii. That is a political platform. Harka kaasnee hin moona injifannoo nan keenya hin dandeenya biyyatti dabalannee hin danda'ama. Christianity garuu personal relationship with our God. I encourage you. Baraka keessa. Hundi waliin isaa wallaalamu. Magaalaa tokko keessatti warra sammuu isaanii qabu rakkina qaban iddoo isaaniitti eegaman jira jedhu Finfinnee keessaa akka Amaanu'el jedhamee beekamu qaba. Achi keessatti warri sammuu isaanii rakkina qabu doktoroonni hordofanii qoricha laatanii fi yeroo isaan fooyya'an uummatatti deebisuna nama isaan kan fincaan isaaniitti taphatu waan danda'an hojjetu waan adda addaa godhu waan hedduutu jira. Isaan keessaa namni lama garuu noormaalii hin bahu qabbana jala taa'u yeroo sa'aatii laaqanaa gahu sa'aatii isaanii ilaallatanii dhufu hin bahu hin galu doktariin hordofa foddaa raggan ilaalaa hin hordofa amma noormaaliidha jedhu waame. Checking godha sirriitti fayyuu isaanii mee checking godhaneetu waameetu otuma hojii sinii kenne hojjettu ammaa yereen waan yoo itti jennaadan dhugaa hin jenne beeshi gootu gaasammoo isa tokkotiin dinnicha kuntaala tokkotti kenneetu akka naggaaleetti gurgurtaa jedhee salphaadha. Isa tokkotti immoo birrii kenneeti ati immoo akka gabaatti fiteerraa bittaa jedhee maali kun salphaadha dooktarri jedhee irraa siqee laala. Hin fannisu. Hin dhufeessa dinnicha gurguruu ga'e akkam fayyaadha nagaa galata waaqaa. Dinnichi liitirii tokko birrii meeqaa? Dinnichi maal tokko? Dinnicha liitirii tokko. Inni dinnicha gurguru kolfa keessa kaa'e. Already dinnichi dhangala'aa miti liitiriidhaan hin gurguramu. Kanaaf sammuusaa sirrii miti. Inni achirra taa'u garuu hin kolfe waan ta'eef doktarichi inni noormaalii ta'uu oolu jedheeti. Yeroo inni dinnicha liitiriidhaan si gaafate maaliif itti kofaltee deemi inni ammoo iyyuu kolfa dugdaan gala anaan kan na dhibe jedhe kan itti dinnicha bitatee galu jarikaanii otoo fidati liitiriidhaan na gaafate. Fayyaadhaa jira. Garuu maal fakkaatu? Akkas ta'e amantiin baranama. Akkas taane amantoonni baranama. Fayyaa fakkaan malee fayyaa miti. Naqamteetti waggaarii kan jedhamu tokko jira ture hin du'e nama hospitaala fuulduratti gala namoonni naqamtee jiraatan beekuu dandeessu. Naa waggaarii maraatudha. Maraatuma waggaarii hospitaala fuulduratti gala. Innaa namni duunaani namootumatti makamee nama nagaa fakkaate siiriyeesii ta'ee magaalaa awwaalchaatti.
namichi tokko biratti wagaarii eessarratti awwaalcha dhaqaa jennaan namichi eewwuu jennaan eenyutu fayyaadha jara keenya eewwutu fayyaadha yeroo ija amantaadhaan ilaalamnu yes nu fayyaadha ija amantaadhaan gaafa ilaalamnu inni kun maqaa hunduma keenya ilaallatu waan ta'eef fayyaadha ija amantaadhaan ija amantiidhaan garuu gaaffii guddaadha. Kanaaf Gooftaa Yesuus ilma namaa gaafa deebi'ee dhufu lafa irratti amantoota argataa jedhatu hin ta'in maal argataa jedha? Amantii argataa jedha malee amantoota argataa jenna. Kiristaanota bileerratti lakkaa'amantu lafarra jira waan ta'eef amantootatu dhabamatu hin ta'in amantiin hin jiru. Rilijiniin guuteera amantiin garuu feeziin inni personal relationshippiin garuu Waaqayyo wajjin hin jiru. Garee warra baadiyyaa ramaddii warra baadiyyaa warra qaamaan fini warra miiraan finiinan emotionally overwhelmed madaalli kan hin eegganne emotioniin gaariidha jara keenya waan miira qabnuuf kofalla waan miira qabnuuf gaddina miirri nu barbaachisa garuu miirri finyaan qabee nu harkisuu deemuu qabu miirri finyaan keenya nu qabee akkatti nu harkisuu hin qabu miirri nu barbaachisa garuu isa miti kan nu gaggeessu Andaama akkas jennee gorsina leadershipii keessatti yeroo barsiisnu gaggeessummaa keessatti yeroo barsiisnu yeroo garmalee gammaddu murtoo murteessin yeroo garmalee gadditus murtoo murteessin yeroo namummaatti sirriitti deebitu murteessi yeroo garmalee gammaddu akka malee gammaddu waa tokko godha itti murteessin yeroo garmalee gadditus murtoo murteessin yeroo sirriitti galtu murteessi kanaaf namoonni tokko tokko waldaa ta'anii yeroo namni lallabaan tokko birrii makiisii kee keessaa qabne iyyuu akkati baankiidhaan liqeeffattee kanfaltu kan siboon tokko tokko jira fandireesii irratti. Warqiin mormarraa baasanii kennanii sa'aatii harkarraa baasanii kennanii mana iyyuu kennanii gaafachi galanii immooshinii qabbanaa'e maal namarraa jechuudha. Don't be emotional. Gaasiin gaabbisiisa waan gaabbitan immoo gaarii miti. Ishuma xinnoo ishee sammuun keessan appuuvii godhe ijji namaa iddoo sadii jira jedhani ijjinni tokko isa kana inni kun riyaalitii jiru si argisiisa ijjinni lammaffaan mataa keessa jira analaayizii godha ijjinni sadaffaan as keessa jira koompaashiniidha akkati waa gootu godha isaan kun sada wal arguu qabu wal dubbisuu qabu tarkaanfii tokkoon fudhatiin jira kanaaf immoshiniin gaariidha garuu amantii keessatti inni qofaan nama dhaabuu hin danda'u amantii kanaan ibsamuu hin danda'u saba Waaqayyoo kuni amantii keenya ibsuu hin danda'u Yerusaalemii Beetfaagee 5.5 kiiloomeetira deemsa miilaan deemsa daqiiqaa 55ti uummata dadhabbii malee kiiloomeetira 5.5 miilaan daqiiqaa 55 iyyee iyyisiisee adeemu immichi dhimman daqiiqaa waan baay'ateef sinitti hin fakkaatiin faarfannaa waan baay'ateef sinitti hin fakkaatiin iyya duwwaa ta'e malee amantii keessatti hin argamu waan ta'eeti. Namni tokko akkas jedhe kiristaanummaan yeroo biyya Yihuudootaa keessatti Israa'el keessatti jalqabe hariiroo namni tokko Waaqayyo wajjin qabu irratti kan hundaa'u ture personal relationship jedha Waaqayyo wajjin gara impaayera Giriikii yeroo ga'u falaasamatti jijjiirame gara Awurooppaa yeroo ga'u aadaatti jijjiirame gara Ameerikaa gaafa ga'u daldalatti jijjiirame gara Afrikaa yeroo dhufu garuu waltajjii irratti gicchisuu fi shubbisuu qofaatti jijjiirame hafe kana waan darbeef sooshaal influensiin keenya puuriidha siyaasa biyya keenyaa shirkii gochuu hin dandeenye waldaa kiristaanaa shirkii gochuu hin dandeenye waltajjii dhuma irratti duwwaa gicchisuu fi shubbisuu duwwaa hafa yoo ta'e kiristaanummaan influensii hin qabu yoo ta'e maatii irratti influensii gochuu hin danda'u yoo ta'e dhaloota irratti influensii gochuu hin danda'u yoo ta'e dhuguma yoo akkuma jedhame waltajjii irratti giccisuu fi shubbisuu irraa kana ta'e garuu waan argisiisuu danda'u jiru. Amantiin kanaan hin mul'atu. Jara keenya amantiin yaadannoon koo akkas jedha. Amantiin miira qofaa yoo ta'e jijjiirama iddoo malee jijjiiramni jireenyaa hin jiru. Jijjiiramni iddoo jira
biyya lafaa keessaa waldaa dhufneerra garuu jijjiiramni jireenyaa hin jiru. Hubannaan gadi bu'eetu miirri ol ka'a. Yeroo hubannaan gadi bu'u kufaatiin hafuuraa ol ka'a. Jecha afaanii baay'ateetu jireenyi dhugaa gadi bu'a. Hedduu dhaggeeffatameetu xiqqoo jiraatama. Facaasuun baay'ateeti hammachuun xiqqaata. Bakkeedhaan cululuqeeti keessi awwaara kaasa. Miira quufseetu sammuu beelessa. Impaayera miiraa ijaareetu mirga ofii murteessuu mirkaneessa. Mirga ofii murteessuu. Macaafa qulqulluu miti. Macaafa qulqulluu lafa keessa mirga kee ofii kee murteessu. Impaayera mataasaa uummata waan ta'eef. Miira dhoqqeesseetu sammuun awwaara kaasa. Miirri akka mootiitti muudameetu sammuun inni xiinxalu kun hojjetaa jalaa ta'a. Miirri waltajjii gaggeesseetu xiinxalli sammuu hirmaannaa keessaa ba'a. Miirri giraajuweetii godheetu sammuun keejii barata. Miirri buuffetti affeerameetu sammuun dhagaadhaan mudama. Miirri bullukkoo uffateetu sammuun haamochaan kirkira. Miirri konkolaataa yaabeetu critical thinking waraa jaalle jedhee biraa ba'u. Gowwoomsuun akka qaroominaatti, gegeeddaramuun akka cinnaatti ilaalama. Bakka miirri dagaagetti hubannaan nagaadhaamee sokka. Bara miirri mootii ta'u hundatti waan bulluquuf gatiin veentileetarii mi'aawa. Yeroo miirri finiinu dubbiin ibidda. Gowwummaan beenzila. Uummanni cidii ta'a. Irransi ni deebi'a. Yeroo miirri finiinu dubbiin ibidda. Gowwummaan beenzila. Uummanni immoo cidii ta'a. Miirri qalbii jijjiirachiiseetu manatti galchee isuma duriitti deebisa. Miirri gaariidha. Garuu funyaan qabeenya gaggeessuu qabu. Amantiin miiraan hin ibsamu. Miiraan seensii goonaa, raashinaal ekspileenii goonaa, jireenyaan ittiin jiraatu. Qabxii sadan lammaffaa bira darbee sadaffaa sin geessan. Qabxii sadaffaan simannaa ramaddii warra magaalaa. Simannaa ramaddii warra magaalaa, warra baadiyyaa laalleerraa, warri magaalaa hoo? Gaaffiidhaan warra nama gaarreeffatan. Warra magaalaa. Lakkoofsi kudhan akkas jedha. Yommuu Yesuus Yerusaalem seenutti magaalattiin guutummaatti raafamte. Namoonnis kuni eenyu jedhanii jedha. Warra magaalaa gaaffiidhaan nama gaarreeffatu. Baadiyyaan gaaffiin qabu wayyaa baaseenaan hin darbata. Muka yaabee caccabsee lafa neqa. Inni magaalaa galuu fanxarri jedhee dhaabbateeti eenyuun akkas gochaa jiru kuni. Warra magaalaa warra gaaffiidhaan guute. Warra tafkiirraa kal'ee baasan. Tafkiin amma isheen geessu ilaalaa. Kal'een immoo gogaa jechuudha. Kal'ee tafkiirraa warra baasan. Warra rifeensa mataa ta'anii baqaqsan warra magaalaa. Warra magaalaa. Warra magaalaa akka warra baadiyyaa miti. Deemsi miiraa kiiloomeetirii 5 deemanii sa'aatii tokko booddeen jijjiirama. Miirri qabbanaa. Baalli ciramaa turas hin cooli. Hin cooli. Baaladha waan ta'eef. Baaladha waan ta'eef. Iddootti gaaffiin baay'atudha magaalli. Iddoo abbaan baayoloojii. Lallabaan lallaba waldaa keessa rabatee gooftaan Yesuus Kiristoos inni waaqa dhugaa nama dhugaa inni ta'e ilma waaqayyo waaqa jiraataa isa nama ta'e gidduu keenya bule jedhee lallabaan iyyee lallaba. Abbaan baayoloojii immoo taa'ee namni kan nama jechisiisu kiroomozoomii 23 abbaa manaarraa dhufaa kiroomozoomii 23 haadharraatii dhufaa walitti 46 ta'anii singirseen akkatti baay'ateetti namni nama ta'a. Akkamitti Yesuus Maariyaam kiroomozoomii 23 fudhate. Kiroomozoomii 23 immoo isaa lallabaan dhimma kana waan qabu Yesuus biyyi nagaa dhaqee lallaba. Eraa isaan waaqayyoo ta'e isa nuuf jedhee gara biyya lafaa abbaan baayoloojii naan gallee dhagaa'e. Maaliif kallattii kiroomozoomidhaan ilaalaa waan ta'eef. Warra magaalaa. Yesuus Kiristoos daadhii bishaan daadhiitti geeddare danda'amaa ni danda'amiti danda'aadha jedhama. Abbaan keemistirii immoo taa'ee
Bininagar lallaba lallaba. Hindi siya. Hindi dole lallaba. Bagay mo sila nanggal kini ka formula mali. Ikna usha ni chito ora. Kandani kan ka formula sagar ora. Sagar ka tuwali taransalan. Abang kami sini dahil mata buwa mata. Nilalaba lallaba sa kata kita ngale sa. Yesus Kristus Yaro tajajil satu gadua kaya boda asin jalawa katol soke jadi laba abang fisik simota itu masih jeratakan volume jeratakan har kisah lagaf satu lamatan masih jeratakan volume jeratakan gravity satu lamatan Yesus atau itu skep kigore abang fisik sitanya kan asa ini dalam bukan pemasangan fisik Malik kami sini manggar masalah tu. Langsung garu tidak pakai kau. Maka abad kalimat kana pura kullu sadane. Wa kato ko jara bana rega kai 1 + 1 is equal to 3 atam itu toko na ajara bana rega thai. Ate chit maka abba kana pura kullu asukta abba rega mata bo hata ni rajiti kar le. Mari sere rega 1 + 1 is equal to 3 awan hai. Gafi bayar. A lot of Christians war magala ni kabati gafi gabat. Koi ang malalabas sa pinang chino to lalawak kasi bibalik ko eh. Isip ko ni why kasi hasa dapat dirata. Hindi na kibira ka rin malalabas sa malalabas eh. Ang binigato ko mo tayo analyze ko eh. Dami siya mabase kata mo ito kasi kalati siyasat ini define ko nila makaya. Nabi cuma masagwa siyasat ko yan. Wala binani fugani Ibrahim cuma sali namalakizan. Gafin gari miti jejang miti rational mind di kulisin fuliat sungkau. Ini sebarang sih juga. Gafin bayi berbaca rational mind di kita pun gafin cuka bagal bisa Kristus serangan fuliat yang tahu. Jadi pun joining goni bukan joining goni. Yesus ini. Atau joining goni nanti kita lisan pun challenge sanggore, then finally joining goni terani. Jauh banyak critically, kritik si baisan. Joining goni. Kalau sini pun Yesus Kristus amal sakit sawanti nanti deh. Jauh berbani ya balai catat sangi mukaya batani, wajah keranapan. Galatuma jumlekinya, galatuma jadi istimbang. Wali magala mo, nuko niya usaha niya ni. Moja bagay din sa akin. Wala ka pa ni moja bagay din. Wala kararati awala ka ni. Galatuma hindi ka kasaka sa tigo. Be kawashi formato ko kaya tigay darama. Mudi na mo yung tigay darama ate TV. Testing banjan ni Jesus. Testing banjan ni. Ayye. Manure semua nama aku berbaca garu right way ittifaiya damu kamale dafi ko bada fiyote at the end of the day bofta berarti paket bahasa ni tawar gunahon semua kenya kuni fuka ba semua kenya kuni gabat cuka jara kenya amantu garaka wal wanggilan bacung wai Kristus bacung garu di magara ko hoton tani semua senggaba semua kenya sugarna sa baca dia pun sa baca amu tu glory zat side sana glory ko chanjara miti wai Yesus bacung adu wai amantu kenya ifsu e wa falasa wajinin rakin ni juru yokin mo postmodernism wajinin rakoju teknologi pamai mo jini sankar ifsu barbana yote kanan gabata dubisu gabata bekon gabata macaho kus wajtu gabata kare sa mera setan ni ko intaya bata seningere akas jere ne barre famera jadi setan ni Yesus ini Lukas 4 karena Yesus Kristus umarat dinkin lo jadi kesa ini rumah the final miracle or the miracle of all miracles the climax of all miracles diki Yesus saja dan itu mana mau terlatih Lukas bukan lagi dari protokol seperti misal macam hahu batanif samusani sedia
መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይኗቸው ከፈተላቸው። ለእነማን? 3 ዓመት የተባረከ እንጀራ ሲበሉ ነበሩ። ሰይጣንን ሲያጫጩ የነበሩ አጋንንት አወጣን ብሎ ሪፖርት ሲያደርጉ ነበሩ። ለካ አይምሮ ሳይከፈት ነው ሰይጣን ሲወጣ ነበር። ስለዚህ አጋንንት መውጣት፣ የሰይጣን መታዘዝ፣ የበሽተኛ መፈወስ የእድገት ደረጃ ሳይሆን ጌታ ስራ ላይ እንዳለ ለማሳየት ብቻ ነው እንጂ የኛ የብስለት ደረጃ ለማረጋገጥ አይደለም። ጎፍታን ከሰይጣን ባሱ ጎፍታን ከንድቅ ወጀቱ ሆጂ ራከዱን ከነሱ ማለት ፍቃዱ ዋና ስሪታ የጀተነ ይዋድታታን ቦሮኮሪና ጎፍታን ሆጂ ረጅራቹ ሳቆፋል ሲሰማሊ አሚን ነው ማለት ጫሌት ሰይጣን ከራቆ ባይወጣ እኩሰታን ከራቆ fayyayota ጀረኩን ሰሙሳኒ ከንበለበ ኢየሱስ ቢየራ ባራ ተጃጅለ ሳብተ የሮኒ ኦል በውዳፈ ሰሙሳኒ ኢፍሰቴራ አመጉያ ስራት ሰሙሳኒ ዱላቶ ኢየሱስ ዱካጅ ኢየሱስ ጉደነ ቢሆኛ ከነ ኢየሱስ እኩሰታ ፈይሰነ ኢየሱስ ሰይጣን ባሰነ ኢየሱስ ሙላታ አርገነ ኤልያስ ሰዋ ከማ ይሮገን ኢየሱስ ማተበለ ኩኒም በለምን ሶ ወልዳ ክርስቲያናት ከበርባች ሰማታ ከበርባች ሲወጅራቴ ዱቢ ዋቀዮት ሰሙና ባበለሙሳት ሰሙና ባበለሙሳት ያፍሮተንኮ ወሪ መጋላ ረኮርሳኒ ኢሳካን ያዱዳፍ ሰሙን ከኛል ወርባች ጋፍቲ ቆፋራ ፎቶ የውማ ኮርነሪ ዲማ ከበለ ጋፍቲ ቆፋራ ይወጣ योगिन मोयरो उडुमा गाफो वल्बे कोफारा कोपोने तेंगे होते बला घरे में कर गने घरे सदी मिजल कबा घरे वर रबादिया रमद्य बा कबेnya वर माता घरे लमफा घरे वर रबादिया वर मिराम फनीना घरे सदफा घरे वरा मगाला गाफीना वरा मगाला फता घरे अरफा घरे अरफा हाला नमद्दी वरा गबाच बिजनेस सिफ दूसरा वरा केनन वरा बिजनेस सिफ दूसरा केनन लको सकता लमा मपुर सदी तकल जरा यीशुस मरे कुलुम्मा वाकयो सेने वरा चित्ती वरा गुरगुरानी दी वरा वाबिता मुंडुमा मने केसा बासे गबतोता वर्रा मेथी जिरानी बर्तुमा वर्रा बुदे गुरगुरानी के गरगच इन्निस मन्निकिया मन्निको मनकन्नाति जलमे बर्रे फमेरा इसिंगरु वल्का सांतोता गोतनी तुझे येसुस सांकुमा ग्रुपी करबरा यो बादिया ई इमसा यो मगाली गाती गावते इमसा वर्रिकुम बिजनेस रत वर्रा ई ट्रांजैक्शन वरो जतन in you not the right place it just like mana kullu ma kaisa business ko rajatan man kullu ma wa kayo bakke tin kuran suta otmo office ani otmo gati jeme kana shemu otmo janani ishe bakke tin kuran adu nugo me porta office otmo janani adu nugo me olma sai otmo janani fani ola banda kullu ma kaisa ko rajatan warra business mind ko fataban business ingari da garu wakiyotin alat kali base transaction ko barat kan tiye foto yote nis mala muda badia iye magale iye ni makenya ni business kenya rajala hoji kenya hojjenna warra jadan ya foto ko warra kasit warra akasi harta ya foto ko ugan sinitin jena harda kristiano mani sayomi rachala hori business tijjiramera tajajil business tijjiramera rajin business tijjiramera ergada barsul business tijjiramera saraka kana ragayera buddi kenya ol kana don tanga digalalle business tijjidar manne wa kayo business ira tajajilan amanto tatini conference gawatamu hori gran usi kuma skodda kuma burtana account ko tigasha account rattigala conference biya sadi rofu ka mobile sa chupa mobile sa chupa manton yae ekata ni tubrane mera helsidare biya naga jare business in Christos in business in rojatamu wangela wanjal yero jatamu kesa jara money oriented ministries tajajila kasa biyi kenya mukana kesa harum kasa garabadera
Garabadera jedhetanii iyyaa nama sodaachisa. I don't know where we are heading. Garamitti akka deemaa jiru. Business waldaa mana waaqayyoo keessatti business. Daldalli sirriin eeyyama baafatanii dhugaadhumatti barbaachisa eeyyeen daldala. Inni mana waaqayyoo keessaa garuu hama. Dhaloota akkasiitu jira. Biyya keenya keessatti garuu malee. Jaappaan jedhanii yeroo baay'ee nan dubbadha. Jaappaan meeshaa tokko baastee jedhan meeshaan kun meeshaa haaraadha. Gabaarra oomishiteetti meeshaan kun namootuma akkasumatti ilaaleetti as keessaa hattuu piikii godha. Nama horii hatu, nama waan nama hatu akkasumatti piikii godhaadha. Yaalii jalqabaaf biyya kana fideedhaan biyya Ameerikaa finnaan daqiiqaa 3 keessatti hattuu 5 qabeedha. Baay'ee dinqiidha. Akkasii booda yaalii sadaffaadha lammaffaadhaa fi gara Biraazilitti arginaan daqiiqaa 3 keessatti hattuu 25 qabeedha. Baalaw baay'ee successfully ta'aa jiradhanii yaalii sadaffaadhaatii fi gara South Africaatti arginaan daqiiqaa 3 keessatti hattuu 50 qabeedha. Baay'ee dinqiidha. Isa dhumaa yaalii sanaadhaaf gara Itoophiyaa fidanii. Gara Itoophiyaa fidanii Itoophiyaa galee daqiiqaa 3 keessatti meeshicha hafamedha. Inni kan keenyaa cimaadha. Waldaan rakkisaadha. Allis rakkisaadha. Lamaan isaa waliidha. Business. Healthy kan hin taane. Mana waaqayyoo bakkeetti wanti hojjetamu wal guuree dhufee mana waaqayyoo keessatti otuu aduu baqqatanii otuu bokkaa baqqatanii kottaa olma seenna rakkina waan qaba kottaa olma seenna namni hin dhowwu jiraayi namni hin jiru baqqata kottaa olma seenna dhanii hamma Yesuus dhufutti biizinasii isaanii maaliif dhaabannaa waan irra ta'e bakkeedhaan nu fidaa waan irra ta'e nu fidaa ol fidanii irra ta'an hammi kun ta'ee jira keenya hammi kun ta'ee rakkoo guddaa. Isaan kun warra lafa gabaati. Shanaffaattan sin dabarsa garee shanaffaa. Haala ramaddii warra beekna ofiin jedhanii. Haala ramaddii warra beekna ofiin jedhan. Moo'uuf dandeettii mo'amuuf immoo fedhii kan hin qabne. Moo'uuf dandeettii hin qabani mo'amuuf immoo fedhii hin qabani. Beekna warra jedhan gareen tokko jiru. Beekna waan hundumaa nan beeka. In beekna warra jedhan moo'uuf immoo dandeettii hin qabani falmanii mo'amuu immoo fedhii hin qabani fedhan qabani moo'amuudhaaf. Akkas jedha lakkoofsa 15 luboonni warri hangafoonnii fi barsiisonni seeraa wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollee mana qulqullummaa keessatti sagalee isaanii ol fudhatanii hoosaayinaan madaawwitiif jedhan yommuu arganii aaranii jedhama. Warra mo'uu fi dandeettii hin qabne mo'amuuf immoo fedhii hin qabne beekna warra jedhamu gareen kun warra akkasiiti. Yoo dandeettii qabaatan ga'umsa qabaatu kapasitii qabannaan kompitansiin duuka jiraachuu mala. Yoo ga'umsa qabaatanii falmii mo'atu kompitansii qabda taanaan nooleejisii keessa jiru baastee gadi baastee dubbattee mo'uu dandeessa taanaan muataa ta'uu dandeessa. Yoo kapasitiinis kompitansiinis hin jiru ta'e garuu harka laattee isa dandeettii qabuu fi isa falmee moo duuka bu'uun dirqama ture. Duuka bu'uu hin qaban hin barbaadan. Kapasitiis hin qabani kompitansiis hin qabani. Kan isaan gochuu danda'an aarii duwwaa. Namni gaafa aare waan godhu gaafa dhabu gaafa humna dhabu nama arrabsu jalqaba. Gaafa namni nama arrabsu jalqabe yaada namichi dandeettii isaa hunduma isaa fixee gadicha malee. Namni dandeettii qabu namni falmuu danda'u yoo jiraate nama arrabsu. Waan haasoo qaba. Waan ittiin argumentii isaa cimsatu ragaa qaba. Namni nama arrabsu jalqabe jennaan alkoolii arrabsu. Yelloo የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከናቢ ወሬ ነው አረብሶን ነው አፋን እንጂ ከነ መረጃ ድንያን ሲቻፋን ከነ መረጃ ከናፊ ሰማዋቀዮ ወነ ስሪተ ወረ ቤክ ነጅን ገሩ ቤኩም ሰብካ ከሰ ከንጀ ጄኑኒ ወንተ ወረ ዋፈርመኒ ሞቹን ደንደኝ ኢሳም ኩን ኢየሱስ ብረጋኒ ኩሰታፈኑ የዋቀና ሃሌሉያ ዋቀዮ መቃን ሳይብ ሁንጀቾ የሮዳን መንፈን ወሳይ ነው ማቃዋቀዮ ከንፉ ቢፈማለ የሮጀዳን ገመዱራ ኢጄ ዲሌፈደኒ ፈኒ ደርጊቱ ጋር ወነታaju kana dargitu warra fakkeessanii
jiraatan beekna waa'ee amantiis beekna wanna hundumaas beekna jara keenya mana waaqayyoo keessatti keessumaa warri mana waaqayyoo keessa jiru beekna jechuudha nan baradha jechuun gaarii waan beeknu qabu dur macaafa qulqulluu yeroo samineerii dhaqe anoo seera uumamaatii hanga mul'ate waan isitti dubbiseera maal na barsiisuu jedhee samineerii deema ture gaafa samineerii yoo dubbin isa miti amma immoo waa'ee herreega macaafa qulqulluu keessa jiru akkatti macaafa qulqulluu kana waa'ee herreegaa walitti hidhee namni Dr. Paaniin namni jedhamu kan inni barreesse biyya kana keessa jiraata jechuun Raashiyaadha biyya kana keessa jiraataa ture achi biyya Kanaadaa dhaqee achitti du'e lakkoofsa waaqayyoo dhoksaadhaan macaafa qulqulluu eenyuyyuu dinaayii gochuu kan hin dandeenye akkaataan itti walitti hidheeru fuula 45 barreessee jira namichi dubbistanii mataan isa qabu gaagaa dubbistan soo ergasii macaafa qulqulluun beeku hin sodaannan hin beeku macaafa qulqulluu fayyinaaf kannaaf kenname Yesuusitti amanuu fayyuu hin laaku baruu barbaaddataan garuu dandeetti keenyaati nam beekaan gaarii miti mana waaqayyoo keessatti isaan kun garuu beekna warra jiranii nama rakkisanidha warra beekna waa'ee seeraas beekna wanna hundumaa beekna gaafa roottan waldaa keenya keessattis bara keenya keessattis nam beekna wali jedhan hedduudha wanna hundumaa beekna waa'ee waldaa beekna waa'ee macaafa qulqulluu beekna waa'ee waaqayyoo beekna waa'ee zawee Oogustiin akkas jedhe waa'ee waaqayyoo guutummaa guutuutti beekna taanaan inni waaqa miti waan nu beeknu xinno tokko waa'ee waaqayyoo hunduma isaa beekna taanaan inni waaqa miti keessaa tokko dha akkas jedhe kanaatiif warri dhugaadhumaan beekumsa hin qabne garuu beekna jedhan life for jiji sorry to say qaalee jecha akkasii kana fayyadamu garee jaaffatan sin dabarsa garee jaaffaa simannaa ramaddii warra dadhabootaa simannaa ramaddii warra dadhabootaa lakkoofsa 14 jaamonnii fi warri hokkolan mana qulqullummaa keessatti gara isaatti dhufanii innis isaaniin hin fayyise eenyu isaan jaamonniif warri hokkolan ameen gara isaa dhufanii warri jaamota yoon diraamaa taasisii godhe mana qulqullummaa keessa jaamaan seenuu hin danda'u baay'ee jaamaa gadi ari'u hokkolaa gadi ari'u seera museetu qaba waan ta'eef wanna gurguran gabaa isaanii garuu ol gashu nama gadi ari'u waan gurguran immoo ol gashu amma Yesuus mana qulqullummaa keessa yeroo inni dhaabatu isa dhowwaman olii seenuun hin eeyyamamu isaanii jedhame yaa'anii dhufanii warri jaamaas qaqqabatanii dhufanii warri hokkolanis wal dhiibaa utaalaa dhufanii Yesuus dura inni jaamaan yoon diraamaa taasisee godhe Yesuus argitaa ijako waa'ee kenna dhagaa ture amma garuu dhumana jirutti naa dhufteem Yesuus argitaa ijako inni hokkolummoo Yesuus yerootti Galiilaa keessa naannoftu waa'ee kenna keenya ture maaltu nu fida abdiin qabnu jenne ture nu dhuftee sabara keenya miidha ko Yesuus moo dhuma isaanii maal godheedha hin fayyiseedha kan argaa kunnee waaqayyoon galateeffama garee warra darba keessa warra amantiidhaan dhufan waa'ee nooleejii waan isaanii qabanii waa'ee immooshin waan itti jedhanii qabanii garaanumaan Yesuus na fayyisuu danda'a jaamummaa koo fayyisuu danda'a naafummaa koo fayyisuu danda'a warra jedhan gabroota koo warra hokkolan jaamonni dhufanii isa bira yeroo ga'an hunduma isaanii maal godheedha hin fayyadha otoo yeroo macaafa kana dubbisu asirratti garaan koo aannan garaa koo keessa warra hokkolanii dhufa wal dafaa wal daddarbataa gara Yesuusitti mana qulqullummaa Yesuus dur mana qulqullummaan seenu ture ati dhufnaan seenne dur iddoo qulqulluun eeyyamamu ture amma ati dhufnaan nu eeyyamame ol seenne si arginee ol seenne mana kana keessaa hokkolaa keenya gadi nun baasinati jaamummaa keenya gadi nun baasinati halleluuyaa gara si barbaacha si arguu dhufne Yesuus gadi nun baasin akkasitti gadi nu gadhiisin innis isaanii maal godheedha hin fayyiseedha ameen hin fayyise Yesuus warra kana wal barbaadaman garee abbaa qabeenyaa miti garee warra baadiyyaa miti garee warra magaalaa miti garee warra beekna jedhan miti garee kana wal barbaachisan የእምነት አርበኞች ጀግኖች በልባቸው ቀሩ ወደ ጌታ መጡ ከልባቸው እናገሩ ከዚህ ሳይሆን ከስሜት ሳይሆን ከልባቸው እናገሩ ወረቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳን ማልጎደ ይራ ፈይሰ አባታሳ ከልብ ፈመሃተው ኢሳን ፈይሰ አመንቲ ከነጀ
keenya amantiin amantaan ma Yihuudiidha keessa kan jiru amantiin Kiristoos ta'amudha ambrella sana jala amantiin Yesuus Kiristoos wajjin kan walitti nama eegu garee kana garee jaafa liyu budinoe liyu kategori adda isaan yeroo fan yeroo san fayyan in arabi jala wal sun in arabi kisani dimat waan gotu qabu Yesuus tu godhe waan ta'eef kana booda naafisuu dandeessu kana booda jaamsuu dandeessu fayyaniiru amen waan ati gootu yoo jiraate hojiin kee tokkoof tokko ija diineffachuu hojiin kee kana booda tokkoof tokko ija diineffachuu Yesuus otuma tilaaltu maal godha hin fayyisa otuma tilaaltu maal godha jama jabala bokkolaan deemsisa ati garuu taa'ee dhaabe hojiin kee isa kanadha waan ta'eetiif hojiin kee isa kanadha waan ta'eetiif obboleettiin keenya ganama yeroo sagantaa nu geggeessitu dingata dhufa Yesuus Milkiyaas 3 tokkorratti raajii Milkiyaas 3 tokkorratti dingatas gooftichi inni sin barbaadan sun gara magaalaa qulqullummaa dhufa dingata dhufa jaamota otoo sin yaadin isa sin galiidhaaf gabattee eegan dingata dhufa Yesuus maal goonee eegulee miiraani no raashinaal maayindiidhaani no maalillee garaadhaan eeg hin huban hin deeman saba isaa gidduu hin deema garaadhaan eeg Yesuusi isaan kanatu milkooma warri aaraan hin milkaani warri raashinaal maayindiidhaan deemanis hin milkaani warri imooshinaaliis hin milkaani warri qabeenya duwwaa darbatanis as keessaa carraan qabani warri baadiyyaa wayyaa baasanii gatanis as keessatti waan baatani warri muka yaabbatanii caccabsanis homaa qoodan qabani warra garaadhaan dhufetu amantiin isaan waan ta'eef isaan hammaarra ta'e gala isaan hammaarra ta'e gala dadhabaa gargaara waan ta'eef ameen isa humna hin qabne gargaara waan ta'eef akkamitti gargaara nan gaafatiina namicha jedhan mucaa tokko qaba mucaan inni qabu outstanding ofii isaanii dulloomanii jaarsi outstanding mucaan kun immoo mana barumsaadhaa yeroo galu dallaa kana keessa qotee boqqolloo facaasaa dinnicha facaasaa abbaa isaa hin gargaara kanaaf abbaan isaa baay'ee mucaa kanatti fayyadama mucaan kun akka carraatee iskoolaarshippii argatee biyya bakkee deemaadhaan abbaan isaa hin aares hin naayes hin gammades gammachuun isaa mucaan isaa iskoolaarshippii argatee biyya alaa deema gaddi isaa qophaa jiraata jaarsi kana booda haati mana isaanii goone ofii isaanii hin qaban waan hundumaa fi mucaa isaaniitiin eebbisanii geggeessan waaqayyo si faana ta'u anaaf waaqayyo jira dhaqiitii baradhuu galeedhanii deeman gaaf tokko ta'anii mucaa isaanii kanaaf xalaa barreessu ofii isaanii immoo barreessuu hin danda'anii nama barreessuu hin danda'u tokko hammata akkas jedhiidhaa barreessu mucaa kun yaa mucaa kottan fayyaa keetii akka barumsa keetti jabaatu abdiin qabaa ati yoomiyyuu dhibaa miti successfulii taata jedheetanii yaadaan agaa durii illee yeroo na bira jirtu dallaa kana keessa naa qotta turte amma garuu waan tokko hin jiru akkasumatti lafa ba'uusaati garuu waaqayyo jiraatu barumsa keetti naa jabaa godhanii xalaa barreessu mucaan saamuu biyya bakkee taa'ee abbaa isaa xalaa akkas jedhee barreesse abbaa xalaan kenna keera fayyaa ta'e garuu waan tokko sirna kee qajeelsa dallaa keenya keessa iddoo adda addaa rasaasaa qawwee qoteen awwaaleera waan ta'eef akka nama tokkoon qochisiisne jedhaan hin dhufee xalaa jaarsi dubbisuu hin danda'an nama dubbisuu waammatan namichi dhufee gaafa dubbisu rasaasaaf qawwee iddoo adda addaa qoteen awwaaleera waan ta'eef hin qotiineera namichi dubbisee kee jaarsatti darbate breaking news waajjira poolisii dhaqe maal dallaa abbaa baruu keessa rasaasaa qawwee qotatee waan ta'eef gara eessaatti isaaniitu biyya bakkee taa'ee barreessa poolisii meeshaa qabadhu warra lafa qotan buuriiti dhufan ijaarsaan ijoo dalaa jedhan ijaarsaatti itti butan taa'ee jaarsa qotaa jedhanii poolisoonni dhaabatan qotu warri qotuudhaa dhufan hinuma qotuu daftaraa hinuma qotu otuma qotanii dallaa waliin ga'anii rasaasaatu marfee nuti dadhabanii galan ilmi isaa xalaa lammaffaa abbaa isaa barreesse yaa abbaa ko biyya fagoo taa'ee waan si godhu isa kana boqqolloo kee dinnicha kee facaafadhu waaqayyo rakkataa gargaara akkamitti gargaara ayyoon gargaara nan gaafatina akka inni rakkataa gargaaru sirriitti anime akkamitti gargaara nan gaafatina garee torbaffaa garee ramaddii warra waaqeffatanii akkas jedha luboonni warri hangafoonni barsiisonni seera wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi
walummaa keessatti sagalee isaanii wal fudhatanii Hosaayinaa daawwat jedhan arganii hin aaranii kanarratti isaan waan isaan kun jedhan dhageessaa jedhaniini Yesuus immoo deebisee eeyyeen mucoolii fi daa'imoonni afaan isaaniitiin akkasii galateeffatan gootee isa jedhu akka kanatti hin dubbifneere isaanii jedhee jedha. Manguddoonni warri silaa warri jaamonni warra tajaajilamanidha. Isaan kun immoo warra tajaajilanidha. Guruupii torba keessaa guruupiin 5 kategorii gara biraadha. Guruupiin tokko waaqeffataa imaanoo hin tajaajilama Yesuus irraa. Guruupiin inni kun garuu hin tajaajila Yesuus. Warra daa'imman Waaqayyoo faarfatan hin dhageessure. Egaa amantiin isa kanadha jara keenya. Amantii keessatti operators jiru, emotionalistoonni jiru, rationalistoonni jiru, businessmen jiru, warri antagonistic ta'an immoo jiru, feezaan jiru, innocentinis jiru. Guruupii torba kana keessa. Simannaa ramaddii warra abbaa qabeenyaan hirmaachuu, amantiin dhaabbachuu, qabeenya qofaan hin ibsamu. Eeyyee kunis amantii keessa hin jirredha. Simannaa ramaddii warra baadiyyaa miiraan finiinu, amantii miiraan qofaa ibsuu miti. Eeyyee kunis amantii keessatti kan hin mul'annedha. Hunda isaanii torba keessaa lamatu dhibbantaatti yoo geeddartan dhibbantaan 28 amantiidha. Dhibbantaan 72 hariiroo Yesuus wajjin qaban hin mul'isu. Amantii hin qabne garee torban nagatiidha. Garee kana keessaa eessa akka jiru of ilaalla. Isa dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Harka keenya rukunnee Waaqayyoon galateeffatu. Kadhannaa Waaqayyoon namni nu kadhatu jira. Wajjin kadhannaa Waaqayyoon. Kadhannaa Waaqayyoon. Mee sagalee kana keessaa kottaa of ilaalaa. Kottaa of ilaalaa. Gara kam jirra? Kadhannaa Waaqayyoon waa gargaaru. Warra fayyisuu barbaadu Waaqayyo haa fayyisu. Warra jaamaa ta'e Waaqayyo haa fayyisu. Warra hokkolan jireenya rakkinaa qabanis Waaqayyo haa fayyisu. Kadhannaa.